هاجا والله فيديو ديرتو سني ورابو دين تكا حياة خيسة تقام بيقنا خيسة جرو واني هاجا رتي يون دي ملي يون ما أنا قبي اللي نما ياددو وان قربان سعودي تكون قولي والله مالك رنو سبودي جي أما كما نما تقوتي نمو بشكالو مكانا دلغتا كما قداما دلغتو ونتي منا تقو دلغي mana ilmaan lama masulummaa fudhadhee jechuun ilmoo faadaa jijjiiruu qarshii kuma lama yennaan deemee gaafa sun waan feete taatus kuma lama daleenkaa amata jaha dura jechuudha. Akkasitti amma baatii lama moo kanaan dalagee niin deema je'ee lakkii halaas taa'i ijoolleen teenyalleen si feetee nulleen sitta mannaa taa'inaan jaan si fidaana maallaqallee kuma dhibba lamanaa kun dhibba lamanaa ida'aan jechuu kuma lama dhibba lama amma hayyee je'eetiin taa'e maallaqa akka ammaa kanatti ni argataniifi nama kannatanii sin dhageenyeen wa qabatta umarra qabda maallaqa qarshii kuma afurmoo kanaan narra jira kutuunfadheetumaan deemaanii akka maalleen sunarra jiruu sin beeka amma gaa guyyaa kan ka'ee ilmuun arabaatuni afaadan jijjiiree yeroon sun qabbanaa ka'ee Usmaan irraa dhiqu jiruu jechuun irraa dhiqee biyyoon talaa fuudhee maqsala irraa gamana fidee bishaan oowwaa fi qabbanaa osoo waliin naqee dhiqaa jiru idaan bishaan qabbanaa kana cufeetiin oowwaa dhiisee banaa dhufe mucaan maqsalaa keessa deemee tumudduu qullaa jiraanne keessa seenee fibban ani mucaan ani biraachi deemuu kanaaf akkana iyyaajee tumaan gawwittiin tijaan ilaalle fuudhee afada gittimti godhachuu taqaa'ee gaamma ganaa laabarra kaa'ee fi televiziyoona taa'ee mucaan gisee waa xiqqashoo daqiiqaa kudhammoo kana taa'e qirqirqirqirqir mucaa yaa aboo maalama mucaan kun amma madduu afadaa guutee jee giseenii fi irraas banu wayyaa fee foonuma kana foon laa ilaaha illallah eessa magaa eessa baaqi jettiin baama manni kun guutuun nan fuudhu gidaara cabseen boo mana kana keessaan fi akka kana idaa isaan kaameeraan arkan ani mana kana keessaan fiiga kamanaan fiiga mala wallaale jawwaala ol fuudha nama kanatti dawula maaliin ja'a wallaale ma rifadhee chufiiti jaafu mucaan sanuu dhiira amma gaa rabbi haramatu fi mucaan sa warra biyyatee nyaati baarattiin jaaniini miseenjaraan nabil bilaa yaa baarattiin keenya kanaan ta'e biibuui mee mucaa arabaa kana na duraa ta'e mee laaliin jee yaa abuu baafadhu naan jeesi ajjeesan eessattiin baafadha garaan itti baafadhu dhabeetii gammana shubbaaqni hadiida gammana dhabe mee akkamtu naa mala yoon du'illee naa himin jee warra keenyatti rasiidallee keessaan qabu warra keenyatti yoon bilbila jedhullee yaa aboo amma gaa akkasitti geeleen tijjata akkani jirti rooyidaa ja'aniin isin waadide waa asir jirti ammallee lubbuudhaan ni jirti inni du'e rabbi haramatuuf mucaan sana akkasitti isinatti illee dawulee garsiise yaa aboo baafadhu naan jette isinillee aboo eessattiin baafadhu qarriin itti baafadhu jiru yaa aboo amma dubbiin jabaattee falanii wallaalee akkaan itti baafadhu silaanaa taate dhiiseetiin baafachuu deema beekadhu mucaa gubate sanii fi gudachi booda deemeetiin fi tijaatti bilbila jechuudhaaf amma gaa karaan itti baafadhu dhabe hin fiigee laal lubbuun tunni mi'ootii miti odumaan dhaabbaduun qaamni kiyya kun akka bishaanii na ta'e bishaanii narraa yaa'a dafkaan narraa yaa'a ni wallaal walii wallaal anaan holladhu tun ammattiin dawulu mucaan na duraa gubate hoottaa hin jee ompolaansii fidanii dhufanii ompolaansii sanii wajjinanii nagara mootummaa dhufe haana fidanii moona ajjeesuuf iseen ga'u ulaana qollafaniituma mucaa fuudhanii kutan mucaa gisee dhufanii ol seenanii abbaa manaati faati waliin dhufanii laalanii laal haati akkuma diimtu dhuftee kaameeraa laafte nattuu dubban laal abbaa mucaa agarraan laa sookeetuma guddaa kana na fuudhe mataan kiyya kun asiin amma na qabtee isaadha wallaahi sookeeta karaa guddaa sanii qalawu na godhen dhiigni kun narra yaa'ama amma gaaganaa ulii jawwaala waa hunda narraa guuran karriin itti nama dubbisuus hin jiru amma gaa mucaa fuudhanii kutanii ganta heera guyyaa sadii afurii mucaan achi keessa ture mana akumaa keessa amma na tume galgalallee yoo deemu na tumaa yoo ba'u na tumaa yoo deemu na tuma namichi
maallaqa asnarraa fudhatan qalaat mucaan akkuma geeffanna jaani maallaqa naa kannani baatii lama birate lakkii asnarraa fudhatan qalaas maallaqa asnarraa fudhatan yaa boona dhiisa an beekan gumne amma ganaa ani odumana tumanii bifti gara bilfa jaldeessatti na deebite qaamni guutuun na gurraachoome hadhaa'ee jireenya kana gara du'aa filadhe jechuudha. Amma guyyaa eega turee baatii takka mana keessa na tursiisanii booda zubaalaa baasii ja'anii duraan isaanii baasa ulaana cufanii zubaalallee baafatan bisuma dalaga deeman sun zubaalaas baasan na qofanii deeman mana akkasitti zubaalaa baasii jeetuma na bira dhaabbata inni kun tooba kaayyate yaa aboo amma hamti yaatiyya miila keetii fi rabbi kasi baasu seenaan ja'u ifiin ja'uani fiigichaan zubaalaa achumattiin darbe guluma duratti wiiw lafa tanarra fiiga dachiin na zoortee ganaa akka tokko ta'e masamaan mataan na deeme asii fiigeetumaan uluma arabaa tanumaan duraa fiigu tanatti as deebi'e asiin numaan fiigaa asiin gamana numaan qaxxaamura asumattiin as deebi'e namichinis asumaan meerataa asumaan makiinaadha asumaan na yala deeme amma gaaganaa taniin afraniin yaa fi yaa salaamit arra du'uun kiyyaas waa duraa miti duutitiyya waa dheengaddaami arra je'ee ani murteessee afranii lafarra deemutu jarasa mana uluma isaan duraatittiin godhe narraa bananii namichi mana sanii imaama masgiita ulaa duraati salaatee astiima ulaa narraa bannaan maraattuu na taananii guruu huccuu fi waan takkaa ficaaseetiin deemu qaalitti ulaa narraa banteetu fiigichaa mana keessa ol garagalte amma arabaa kana keessa akkumaan fiiguttiin kara kanaan deemaa oluma kute manuma keessaan ol kute kara kanaan deemaa nan gaafatin kute mana kana keessa manni mana keessa karam mana keessa deemti janii na eegan ani lubbuuti jaafin akkaan ta'uu dhabe amma akkasitti anaa ni agaranii mire anaa fiifuu kabiraa ta'e kan qaallichi akkanuma na laaleeti maal balleessite maal goote akkana na tumanii akkana na godhanii kijibee amma tokko guutuu na tileessanii maallaqa na dhorkotanii kijiba narra kaayanii ilmoo isaanii tanii fi gubatte namichi makiinaa keessaa gabbu'ee qaddaamaan akkana ilmoo teenya gubdee gabbaasaa inni ajjeefna malee hin dhiifnu inuma qaddaamaa tana gadi hin baafne mootummaa rakkanina malee mootummaa dawwuli mootummaa bilbiluun aan jedhan bilbila yeroo sun mootummaa mititi osoo abbaa fadhanii dawwulanii khalaasan muradhi mootummaatti naa dawwulanii mootummaan dooriyyaa lamani dhufte eeshfiik naan jedhanii ati maali jinsiyaan ta'e naan jedhanii Itoophiyaa eessaan dhufte taaribaaniin dhufe hiiqamaan qabdu hin qabu hayye akkami gubdee mucaa ani hin gubne mucaan ifiif gubate ifiif gubdee jedhanii kaameraa jira jedhanii kaamma akkasitti viidiyoo san garsiisan mootummaan akka mucaan ifii gubate akkaan ani tatta eegisee sanillee ilaalanii achi booda isiin bali aadamii namni bali aadam waan balleessaa khalaas maallaqa irraa fudhattanii baatii meeqa zabdanii miskiina maa kana zabdan maallaqa siidhaa kannaafi maallaqa hanga qarshii kuma takka irraa naa fuudhanii hanga kanneen hawulaaf jee qaallichi akkasitti mootummaa yaame baan ollaa sanillee qarshii 500 naa ganne makiinaa dooriyyaa saniiniin manfuwaa dhufe manfuwaa na fidan amri rabbi jajjabdu akkasittiin gaaganaa manummaan arabaa kunuu dalagummaan riyaatun guutuun akka waan na fuudhaniitu mana saniin na deebisanii na fakkaatte ha'ee haareetti mashwaara waadii dawaasari gaddeebi waadii dawaasar tanatti kun gaddeebi'u geeleeti jetanaatu achi jira rooda achi amma isii bira dhaqee isiin tunis haateen na bira anees isii jechaan achi dhaqee riyaa akkanas jibbee isii tochi jiru jechuudhaanii isii abdadde achi dhaqee isii na jalaa hara riyaa tol deebi ramadaanaan dalagee maallaqa ramadaana warri waadii sanis na dhorkotan subhaanallah achiin arabni guutuun musiibaa ta'ee jira tasfaa muradhee ganaa qaddaamu matanaa fi arabu musuutii kanaa jibbi amma ganaa ulii dalagu matanaa wala jibbisiise ganaa araba khadeemu kana guutuu yoona dawulee namni afaan araba haasawu na bilbile warra sanii jeetu shariyaa tanaas numaan jijjiiru sa'asiinis ni dhufanii waan ja'a osoon akkas za'uu akkasitti rabbi na baase gisee takka rabbiin si baase lukni kan kee kunilleen si baase malli keetilleen si baase akkasitti taariikh akkasii keessas bee wallaahi ilaa ammatini sodaadha riyaa kana keessan wallaahi arras viidiyoo dheertuu isinii waraabuu deemu